wallisaan hinjiru kanaaf hundinuu hunda bakka takka sirbisiisuun hin danda'amu miti kanaafu takka waan dhufaniif isinii sangasitti bashannanaa turaa isiniin jenna wallisaan hinjiru hallee daawwee leencoo abdu shakur abdusalaam haji taaddalaa gammachuu shantam shubbisaa keekiyyaa baraadhaa qamar yuusuf maadii sheekaa hamal maala baate adam haarun kanaaf hinjiru taajuddiin ahmad kanaafu isin obsaan eeggadhaa malee wanti hafe hinjiru jechuudha. Ana qofaatu sirbine malee namni sirbine hinjiru irra kanaaf obsaan eeggadhaa bashannanaan isin hinjaa. Haa caaluunis ni jira kan hinjirre hinjiru. الراديو بودانا كمول تنسين جنة كبجمتوتا دعوتوتا كينيا إيجا عاوزون عرفان قلو برا كل سجل شنتمي أفور عندي فمي نساء كوك أما أورموما ركو أمة أورمور رجعاتوري كل شود أفي يوكان إبا أمة سان رجعاتوري أرتي الآن إبسوف عندي فممتي عاوزو كنايجا أدا أكتيدا سينا ساني راكان وبنو مسنسوني هاوسو كنامو نموني مسنسي ساني كل أطربات أني بيوتا غراغرا كيسا ففجاني تراني إنجدا يوكان أمجي كل أتوكو برا كمالا ما في كل أتوكو غرابياتي ديبياني تراني إجا كان مسببي فتشان كونسرتين أدا كوباي تري هرس غلما بركومي مقالة فينيتي كونسرتين أدا أرتستوتا Oromoo hedduu ammate yookaan artistoonni Oromoo hedduun argaman galma barkumeetti gaggeeffamaadha kan inni jiru daawwattoota keenya akkuma OBN irraa daawwachaa jirtan. Keessumattuu dhugumatti arfan qalloon seenaa uummata Oromoo keessaa seenaa iddoo guddaa qabudha. Keessattuu aartii Oromoos ta'e qabsoo uummata Oromoo keessatti iddoo guddaa qaba. Arfan qalloo kan hundaa'e aartii qofatu hin taane sirna garbummaa keessattuu sirna Haayile Sillaasee bara sana ture. Kana fonqolchuuf jedhameeti arfan qalloo kan inni hundaa'e yeroo sanatti sabab sablammoonni garaagaraa baandii mataa isaanii qabu ture keessattuu Amaaraan Somaaleen Harariin baandii mataa isaanii qabu turan uummanni Oromoo garuu sana hin qabu ture akka seenaa isaa irraa hubannutti yeroo sana keessa Oromoon baandii sabaaf sablammoota warreen qabanii kana gaafa cidhaallee waameeti kan inni affeeru ture ofii isaatiin qabu ture sababni isaa maali Oromoon dhiittaa jala ture Oromoon akkaataa barbaadetti sirni ture sun itti taphataa ture kanaaf hundaa'eeti baandiin arfan qalloo kun har'a. Dhugaadhaaf taa'u egaa baandiin arfan qalloo artistoonni achi keessa turan egaa rakkina gurguddaa dabarsaniiru jennee jirra keessumattuu yerootti afaan Oromoo dubbachuun akka yakkaatti lakkaa'amaa ture keessaa yerootti dhiibbaa gurguddaan afaan Oromoo irra gahaa ture Oromoof Oromiyaa irra gahaa ture keessatti artistoonni baandii sana keessa turan immoo ittiin dubbachuuf yookaan ittiin sirbuu qofaatu hin taane gara waltajjiitti ba'anii aartii uummata Oromoo kana uummata Oromoo keessa rakkoo jiru baasanii ittiin mul'isaa turaniiru. Qaanqeen aartii Oromoo amma mul'ate kun kan amma guddate afaan Oromoo amma afaan saayinsiif teekinooloojii afaan barreeffama adda addaa afaan qorannoo adda addaa ta'ee jira. Ka'umsumti isaa hawwisoo kanarraa ta'uu nama hubachiisaa jechuudha.
Hawwisoon kun keessattuu namoonni hawwisoo kana hundeessan kabaja Dooktara kabajaa Aartist Alii Birraa faa dabalatee Alshabboo faa dabalatee namoota aarsaa gurguddaa kaffalaa turanidha bara sana keessa. Aarsaa gurguddaa kaffalanii biyya kanaallee yeroo isaaniitti ari'amanii ba'antu ture. Ari'amaniiti kan isaan ba'an karaa Somaaliyaa karaa biyyoota garaagaraatiin ba'aniiti biyyoota alaa keessa baay'ee kanneen turanidha. Har'a immoo qaanqeen kun argamuudhaan gara biyya isaaniitti yeroo isaan galanii seenaa dabarsan san aartii isaanii akkamittiin arfan qalloo akka hundeessan guyyaa isaaniitti dubbatanidha. Guyyaan irraa uummata Oromoofis ta'e aartistoota durii kanaaf guyyaa bilisummaati jechuunis ni danda'ama. Artistii Alii Shabboo, Shantama Shubbisaa, artistoonni hedduun jiru. Artistoonni hangafoonni duratti aartii kana guddisaa turanii isaanis yeroo ammaa kana gara biyyaatti galanii jiru. Keessumaayyuu aartii fi artistii Oromoo walitti fiduu konsertiin jedhu immoo galma Barkumee magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaadha kan inni jiru. Egaa hawwisoo kanarraa keessumaa bara 1960moota keessa dhiibbaa mootummaa yeroo sana biyya kana bulchaa tureen irra ga'aa tureen biyya kana gadhiisanii gara biyya hambaatti akka isaan godaanan ta'eetu kan ture jechuudha. Isaanis yeroo ammaa kana dhufanii wal arganii jiru. Artistoota bu'aa isaanii ta'an kan isaan jalaa waa hedduu baratanii isaan ilaalanii aartii Oromoo ammas dhiibbaaf rakkina gurguddaa sana qolatanii sadarkaa kana ga'anii sadarkaa kana geessan isaan waliitiin yeroo isaanitti konsertii gaggeessaa jiranidha. Egaa gama biraatiin konsertiin kun artistoota ganaa ka'aniif illee akka fakkeenyaatti maal keessa darbanii dudduubee artistoota yookaan seenaa uummata Oromoo kan nutti agarsiisu. Seenaan Oromoo qabsoon Oromoo maal keessa kan darbe kan agarsiisudha guyyaan konsertii kun. Artistoonni Oromoo illee hedduun isaanii isaanumarraa ka'aniiti dudduubee isaanii irraa ka'aniiti kan isaan gara qabsootti seenuu danda'an kanneen amma biyya keessa galan kanaan buruu yookaan fakkeenya godhataniiti kan isaan qabsootti seenan. Kanaaf aartiin Oromoo gaa qabsoo uummata Oromootiif iddoo guddaa qaba, bakka guddaa qaba. Oromoon gama biraaniyyuu dhiibamaa yeroo turetti gaa kun warra immoo carraan kun uumameera. Siyaasni Oromoo aartiin uummata Oromoo amma sadarkaa kana kan ga'u kan godhe aartii Oromoodha jechuudha. Bu'aa guddaa kan buuse mormii yookaan kan qarree fi qeerroon gaggeessaa turan falmii sana waliin dabalatee aartiin Oromoo bu'aa gurguddaa buuseetu kan inni jiru. Egaa waltajjiin galma Barkumee magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jirus waltajjii baay'ee ho'aadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya kallattiidhumaan gara sanatti sin dabarsinaa. Riippoortaroonni keenya hedduun achitti argamanii jiru. Maaltu akka jiru immoo gara boodaatti isaan waliin qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Ammas turtii keessan OBN waliin haa ta'u isiniin jenna. Bishaan taatee deebutee dhugeen bahu mi'a taatee dandame yaada beekamaa ta'u roobe roobiitu macaamaa yaadamma maaloo walgarreemi walgarreemi. Urjiti hangatu ya ilele romana losheti ya badatu fakiji ya gobat afrakalla wasi male babu sinana kuleti yana urjiti ya hangatu ya ilele romana losheti ya badatu fakiji ya gobana acha wasi male Sinana Puletia Hey Bantamina Kulenta Wada Banjalatu Waigaranjalala Adenta Wala Bunjalatu Kamnade Rareti danini pulentan wira facasani gara wal jalatu adentan samatan basani kamnade leimano tabultun pulentan itu dayamani
Loko dubra charchar addeentan waasin obsuani ikamnaanne olfun gashatoon alhadangaaraatu daraare yaada finna gubasida baala barbaare gashatoon alhadangaaraatu amre yaada finna gubasida baala barbaare olfun Jonas Urjiti hangatu ya ilili rumana Losheti ya badatu fakiji hagobana Waiwasi maleni Abu sinana kuleti yana Urjiti hangatu ya ilili rumana Losheti ya badatu fakiji hagobana Ajab Waiwasi maleni Abu sinana kuleti anana Bishamal kaballo kuleta jarjartu burqani etalango dubra adenta wasin obsuani kamnade Ya jalan ko jali kulentan Biya bondule Muro mata khiya nanetan Anob susi male ikamnane Ya karama sala kulentan Kale timbani Kawal damni jiru hadentan Malu barani ikamnane ajab Tangashatul alhadangaratu darare Ya dakhina gubasida wala barbare Tangashatul alhadangaratu darare Ya dakhina gubasida wala barbare Tangashatul alhadangaratu darare Ya dakhina gubasida wala barbare Gashatoon alhadangaaraatu daraare yaada finna gubasida baala barbaare Gashatoon alhadangaaraatu daraare John shamarran kan kee hoggaamna deemaan sabbata qarmaa gumi gaayyaatan shamarran kan kee hoggaamna deemaan Sabbata qarma gumi gaayyaatan jireenya keetiin isaanis boon Wedduu hedduun gammachuu jiru teenya Ehelleef shakkooyyee aadaa saba keenya Wal fuudhi galatoomaa Isinin jaalladha Sagaleeta akkalaama sadii. Harkafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota OBN sagalee uummataatirraa as tamsaasni keenya kallattii magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa galma barkumeerraa isin biraan gaatii jirra kabajamtoota daawwattoota keenya egaa guyyaa har'aa kana jechuudha simannaa baandii afran qalloo sababeeffachuudhaan OBN sagalee uummataa tamsaasa kallattii as
galma barkumee magaalaa Finfinneetti argamurraa daawwattoota keenya akkasumas immoo dhaggeeffattoota keenya biraan gaati kan turu Abu. Egaa waa'ee afran qalloo yookaas waa'ee dukaasuu dandeenya. Afran qalloo baandii qofa miti afran qalloo qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa kan qabudha. Keessumattuu egaa rimaa handhuura qabsoo Oromoo godina baha Oromiyaa keessumattuu godinoonni Harargee jechuudha. Wallee yookaan akkasumas immoo faaruu garaagaraatiin sirboota garaagaraatiin uummata Oromoo bashannansiisaa tokkummaa isaa cimsuu irratti akkasumas immoo siyaas diinagdee irratti dammaqsuu keessatti waggoota 60 dura gahee guddaa taphachaatiin ture. Dhugaadha caalaa baandiin kun keessumaayyuu quuqqama uummata Oromootiif qabu yeroo sana sirnoonni garaagaraa cunqursaawwan garaagaraa uummata Oromoo irratti raawwataa turaniin adda durummaadhaan kan inni ka'eef isa kana sagaleedhaan aartiidhaan falmachuudhaaf baandii bara 1952 irraa hundeeffamuudhaan sochii guddaa taasisaa ture gama sagaleetiinis sirboota gama aartiitiin aadaa seenaa uummata Oromoo baasuu keessatti keessumaayyuu bara 1962 yerootti afaan Oromootiin sirbuun akka yakkaatti ilaalamu gonkumaan hin danda'amnetti baandii kutannoodhaan afaan Oromootiin sagalee Oromoo ta'ee cunqursaa Oromootii fi seenaa aartii Oromoo yeroo sana calanqisiisaa ture keessaa baandiin afran qalloo adda durummaadhaan baandii seenaa guddaa qabuuf akka jalqabaatti ka'uu danda'u jechuudha. Keessumattuu egaa baandiin kun akkaataan itti hubatamu keessumaayyuu baandii wallee qofa miti. Baandii gamtaa Oromooti. Baandii tokkummaa Oromooti. Keessumattuu qabsoon Oromoo waggoota 150 ol ture bifa jaarmiyaatiin akka bifa jaarmiyaa qabatee jaarmiyaa siyaasaatti gurmaa'u keessatti baandiin kunis gahee mataa isaa taphachaa ture. Keessumattuu godinoota baha Oromiyaa keessatti jechuudha. Keessaayyuu jalqaba irratti egaa naannoo magaalaa Dirreedawaatti gaafa hundaa'u sana aadaa fi seenaa Oromoo uummanni Oromoos afaan isaatiin cidhaa akkasumas immoo sirnoota garaagaraa irratti afaan isaatiin sirbuu hin danda'u ture. Keessumattuu baandii biyya kana keessatti godhamaa turen keessayyuu sirnoonni biyya kana keessa turan baandii kana biyya keessaa dhiibuudhaan miseensonni baandichaallee karaa garaagaraatiin biyyaa baqatanii biyya bakkeedha kan isaan turanii jijjiirama amma dhufe kanaan immoo biyyatti deebi'eera baandiin kun. Caalaa guyyaadhaatis bifa bareedaa ta'een konsertiin guddaan simannaa isaanii torbeedhaa booda as handhuura Oromiyaa galma barkumeetti kan taasifamaa jiru jechuudha. Akkuma arginu sirboonni baay'een sirbamaati kan isaan jiran. Keessumattuu keessummoonni keenya marti dura dursoo kiloolee afran qalloo qabsoo Oromoo keessatti seenaa hojjetanii galata nu biraa qabaniif galataaf simannu isaantu warra galataati galata galchinaa fi obboloota keenyaan allamagan baga nagaan galtanaa jennuuni. Isinis artistoonni fi hayyoonni Oromoo fi Oromiyaa gaafa dubbachuuf cancallii Oromoo afaanii Oromootti maqaa dha'uudhaaf funyoon mormaa surgisaa qalloo gosaan gamatti saba maqaa baafattanii ittiin cuqaastan quufa sangaan bareeraallee beelaaf hadiyyoomee dhaalee dhiiraaf qe'ee onsee heegaree meera ol deemu azeebatti hambise. Maawardii foolii foola jaalalataa xooleessee agartuu jaamsee dukkana karaa cubbuun isin keessaa baqattan. Dheerti qoqoraa waraabeessaa afaanii baastee arrakka firaa faalii wal argitu taatee goota kanaafis allama ganiidhaa qeebala. Gaafasi yoo biiftuun otoon bahin bara fiixeensa keessa hurreen haguugdee waareen caayaa dhiiraa hagaa lafa diimeessitu. Kiikiin harkaa dhoote galababbaa loonii tiiseen qadaa hanqatte fafni duumee isaa gaara horna gooyiruu afaaniitii aarrii lafa guute guuftaan harka cubbuun dhawaa dhabdee sagalee lammii qilliftu baha biiftuutii as baate afran qalloo. Abadan anaa jiruu lammiin jiruu hin hanqattuuf hamilee itti horuu boochisaa bohaarsan. Bohaarsaa xiiqii itti boochisan aduun barii baatee galagalataa hanqatte bakka maraa tola akka miila diriirfattu ni hanga namaa muqaddama toltee caayaan abboo fi gaaddisaa waarii ooltee sabaaf odeessitu akka daraartuu fi ifa kennitu if kannanii of kennan
aadaan ammayyeessanii oromummaa oromiyaarra meera jaalalaa raabsan handhuura warra qallootti humbannaan ituunis dhaammatanii warra odaa roobaan sikkoo mandoon salaamata zayyaratanii booranaa gujii bookuuf kallachaan bareentuun tuulamaa fi maccaan akka orjii bakka maraa ifanii michuu baay'een qabaa lixattis dhaammachuun oromummaa leellisan. Gootonni kunneen jijjiirama har'a dhufee fi aduu bilisummaa baateef yaadaan mo'achuun akka danda'amuu fi fuuldura malee of booda hin malle hin laalle muuxannoo nuuf ta'anii galata nu biraa qabu. Isaan ruuhiin tokko tokko qabaatanillee ruuhii keessaa dhikkifattuutu ruuhii sabaati. Maqaadhaaf abalu ja'aman malee maqaa isaantu maqaa sabaati. Kanaaf artiistoota kiloolee afran qalloo roorroo jibbanii roorroon biyyaa bahanii har'a biyyatti deebi'aniif simannaa addaa gochuuniif hin beekamtii kannuun isaaniin gamatti saba kabajuudha. Sababii isaatu waa hedduudha. Yoo qabsootii bakka har'a geenyeemi bakka kaleessarraa dhufne cancala saba afaanii baasuudhaaf afaan Oromoo raadiyoo cabsaa Somaaliyaa Moqdishootti godaanee fi horrobboqee warra bakar waareefaatu seenaa odeessa. Hafuura hurkaa bilisummaatu arra utubee boru nu mallachiisa. Ana caalaa kanammoo horommiitu ragaa baha. Yoo artiin aadaa faayanii faayoomsuutiin faayoo midhiisoonsaa heellee shaggooyyeen konfoleessa taaloon samii dummuca kajeeltuutu waa hedduu yaadata. Handhuura roorroo gaafasiitu geerarsaa fi mirriisa keessa shubdoon ergaa dabarsa. Bocala hojjaa abbaa lafaatu way maaluma abbaan guuzaa shaa'iin bishaanuma dubbachiisa ture. Har'a garuu har'a biifleen dhiiraa lafan buune. Bocala hojjaatii mi'amee isaatu ayyoof ayaan taatee dhiiraatu dhaabaa dagalee manaa ta'ee jiisaan beellamaan dhufee buliqee yeroo jenna. Magan yoo jaalalaatiis ga'ee isaarra magaalaa keessaa zeetama qasqasiin cululuqe otoo hin ta'in xiqqaa baadiyyaa gaafasii kan mataan tuuttoo shummoo shongoree guduunfaa fi xaqee idiitii hiikkachaa horna gooru afaaniitii jabbiitu isiitu isin yaadata. Oshongoreen saarte robaa keessan garanja yoom tana qofa tammaa wardi hamma jannaa furdoosi hamma leensaa fi na'iima qarrin guntuta qoma isii doobbatti qishnaa kajeeltuu fi sirba keessaa saniin barbaadee fuudhatti konfaleessa amna miilli qallatee deemsa hifatee allaatti shimbirrotti ergaa ergate kumaa kitila. Dumbushee galaa siinna galaa abazi sirraa nafuusuma faanaan galaa qaamaa qoreen qabuu maaliif qorrifattaa na beekuu baattullee numa odeeffattaa. Firaaf aantee qabdanii tiruu anaannattanii jaalala faarsitanii shantam walaleessitanii seenaa nu biraan kaayyattan. Yaa aayyoo gudishee yaa tiruu rabbi malee kasi caalun jiru. Kan dagatu yoo jiraate if dagamata malee nuti yoom isin daganne. Arraas walaroorra keessanii teessumti guddoon shaggarii baabura yaabbadheen dhufaan eegi yaa shamarmarii. Jannee awaash gamaa kaanee karraa afran Oromiyaa mararraa ilmaan abbaa gadaatu gammachuu fashaleqii jira. Jirra jirtu waliin jechaa jirra. Har'a jijjiirama dhufeen shaggar walakkaa tokkummaa keenyaatu ititee caayaa jalaa jaalala roobsa. Oromootu Oromiyaa faarsa. Nageenya badhaadhinaaf guddina imala fullaasisuudhu fuula walitti deeffatee toltu hamtu tasaa akkatti ammarratu waliin mari'ata. Taligaa jiruu biyya ittiin bulchu duruu gadaadhaaf beeka. Waan beeku addunyaa garsiifatee raajii afaan qabachiiseen siin gamatti biyya bulchuun bodeemnurraa siimagan jechifiisata. Ija wal baasee jaamee Jamaal Mogolee hin dha'u. Huuba ijaa walirraa fuudheeti nagaaf qabbana. Subhaana rabbikaa rabbil izzajjee eebbaa wal gaggeessa. Sababiin isaa Oromummaatu ofiifuu eebba.
baga guyyaa kanaan nu ga'e. Kanaaf sagantaa keenyaas eebba maanguddootaatiin eegalla. Haaluma kanaan Abbaa Gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoollaa, Abbaa Gadaa Muusaa Alii Rooba, Abbaa Gadaa Fiqaaduu Abarraatii fi Obbo Mahammad gara waltajjiittiin afeeraa dhufanii sagantaa kana eebbaan haa nu bananii. No folcha, no folcha, no folcha. Awoni no folcha, awoni no folcha, ayoni no folcha. Aye awak kanagan no olchite nagan no bul, kanagan no olchite nagan no bul. Hama ilalcha hama gorsan karatigal. Yawak Afrankallo, yawak Tuulama Macha, biya tinan nesetana. Foli biyatti urgees, argaa martiitti urgees, fooliin isaanii biyyatti urgees. Kitaaba kana kunoo kan qabanne baga isiniin ga'e qeerroon qarreen kitaaba hambaa manguddoota Oromoo ba'aa kana baga isiniin ga'e. Gadaan kuufaa gabbina, gadaan gadaa bilisummaati, horaa badhaadhaa, nagaan gadaa. Noof kolcha qalbii irraa nu hambisa qeerroo murtii guutoo jirtu baga jiraattan baga as geessan kan nagaan nu oolcha nagaan nu haa bulchu hamaa nurraa haa qabu gongora nurraa haa qabu walfaana nu haa yaasu biyya keenya bahaa dhihatti nagaa nu haa godhu qeerroo teenya nagaa nu haa godhu qarree teenya nagaa haa godhu hayyoota keenya nagaa nu haa godhu guddaan nu keessa haa bulu xinnaan nu haa guddatu barumsaan nuuf daraaraa kan nagadu haa tirfaa'u kan qotatu haa arkatu dachii samiin isin haa qeebaltu cinnacha abbayyaa tahaa urjii samii tahaa qeerroo teenya balaan isin hin arkin dachii samiin isin haa qeebaltu dachii samiin isin haa qeebaltu adeemsa kanarratti gufuu ta'u tokkollee isaan haa qabu adeemsaan deemu adeema haa qabu ilaalchaan deemu ilaalcha isaa haa qabu Oromoon tokko haa ta'u abbaa biyyummaa haa mirkaneessu nagaya haa daraarsu bahaa dhiyatti Oromoon tokko haa taatu biyya takkaan haa laaltu nagaan quufaa gabbina horaa bulaa Nama falcha ayyee waaqa jechuun naan hundaa lafa jechuun naan hundaa taliilaa qulqulluu gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa ibbaa waaqayyoo an nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi gaafiin dogongora nu oolchi ayyee arraka Afranqalloo hin bareeddu hin gammaddanii gammannee gammadaa biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu Oromoon nagaa nu haa ta'u Oromoo waan Oromootiin haa bulu Oromoon tokko nu haa ta'u ammaseenni nu haa ta'u karraan rakkate karraa argatu bultiidhaan rakkate bultii argatu qabeenyaan rakkate qabeenyaa argatu biyyi keenya biyya nagaa nu haa ta'u Oromoon tokko nu haa ta'u mootummaan keenyas mootummaa nagaa nu haa ta'u fayyaa ta'a horaa bulaa kana badaadha. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل اتباعنا بالرحمة وافتراقنا بالإسماء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي خنقا وإن في الدلقاء يا رب دانو قلت يا ربي قرتم اللي خبيا بياهن دوين نقجت يا ربي تكون ما خن يا ربي نجبسي يا ربي تكون ما أركن خنان bilisummaa teenyaaf kalee tokkummaa tana tokkummaa eettu yaa rabbi nu godhi yaa rabbi saba ol laga'u nu godhi saba ol jala yaa'u yaa rabbi nu godhi yaa rabbi hamaa nurraa qabi hamataa yaa rabbi nurraa qabi tokkummaa ummata keenyaa warra fashaleessu yaa rabbi nurraa qabi haasisaahis yaa rabbi nurraa qabi khayra dunyaa kiraa nu qabi yaa subhaana rabbika
بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي نهدم ميسي يا ربي نبرقيس يا ربي نهدم ميسي يا ربي نبرقيسي يا ربي جوان تكارك تنقودي قروان تكدغيو فنياوان تكسوفا أفاوان تكدبتا حركوان تكفودا ميلا خراتو كديمو قاموان تكدلغا يا ربي نقودي يا ربي ورموتين هندي جوان تكارك تنقودي سموان تكيادو قروان تكدغيو أفاو فنياوان تكسوفا أفاوان تكدبتا حركوان تكفودا ميلا خراتو كديمو قاموان تكدلغا يا ربي نقودي يا ربي راري تقمان دمني قمان خجلان دمني جلا خبولان دمني بولا تبرخان دمني برخات تفتين دمني نقولي يا ربي موراتين هند تبرين دمني بري خردان دمني ندا خسرين دمني سوري تبرخان دمني برخات تفتين دمني نقولي يا ربي أجبار تتين دمني يا ربي أجبار تتين استخلافا دمني تبولتين دمني بولتي هرماتن دمني هرمات برخان دمني برخات تفتين دمني نوغوني يا ربي دري أورميا ترابا دورين دمني رابا دوري خجدان دمني غدا خجدن دمني جدا خبوليسن دمني بوليس خبرخان دمني برخات تفتين دمني نوغوني يا ربي دري غاغورن دمني غاغور خنيسن دمني خنيس خديمن دمني ديما خبرخان دمني برخات تفتين دمني نوغوديم يا ربي موراتين هند تورشان دمني ورشا خدلغان دمني دلغا تمالغان دمني مالا خبرخان دمني برخات تفتين دمني نوغوديم يا ربي دري قاسمان دمني قاسم وداجن دمني وداج رابسان دمني رابسا خبرخان دمني برخات تفتين دمني نوغوديم يا ربي يا مندسي اركان غمدي تبي تتاتي ستدي سدردر خينيا بسكني كسيسني يا خنو يا كري أتيست كسي ربي سيا خنو ربي نوها قدو بيرخين يزرازيا كتلو تديني دين جاي نوتا تولا تلو کوئی تو حالا گاری برے دو شبیلو یا ربی میتے تمرانو دای خالو یا ربی نو تولچی نو فیس تولچی یا ربی نو برے چی نو فیس برے چی یا ربی فنفنی اباتی نو گودی یا ربی نو هر کنکی یا ربی بلچوت خینا هند یا ربی اسین نو گلچی یا ربی فنفنی تا اورمیا گودی یا ربی نو تولچی نو فیس تولچی یا ربی نو برے چی نو فیس برے چی یا ربی نو می ایسی نو فیس می ایسی يا ربي نور جيسي نوفي سور جيسي يا ربي نتليلتي نوفي ستليلتي يا ربي نتيسي نور رايس تيسي يا ربي نكاسين نتين كاسين بولا تلباشا نوغودي للي غاتشنا نوغودي مانا خيت الماما خين يغودي ستريتي أول تخين يغودي يا ربي نكاسين نتين كاسين كيلو دام ميزانا خين نور راغدين فجاسين غاديسا سينتين يلا أدون نمباسين فراشا كيتر لفن نمبوسين بلا خرادي امتوافان نمباسين kurre duraan jire nu keeysan baasin gama lamaan lachuu addaan nu baasin nammeessisin hundeessisid ibirteessite yaa moolaa waasin nu yaamsisin mucha kee kaananii yaa moolaa nurraan buusin ilee keeysan baane moolaa nu buusin ilaalaa ija qaraa qalbisaa qalbii qaraa adeemaa miila qaraa dhagayaa gurra qaraa dubbataa arraba harkaidhaa ka arrabaanii dhuka taa'ee dhuka ejjee dhuka ciisee khani yammana saa taa'ee namatti yaa rabbi nurraa hidhi suursilaaf kee qimiinsa warra akkasii keessi shimbi haqqi alfaatihaa سبحان ربك عزت هيرا رابادوري برشان اول تجي سنيسي اودي صبر فين تراچي بردد مشني غوبلا ساچناچي جبنا لافناني توي تلالچي كلو دويا دور تومي الكوري جي حلال تلال تا كغرتو جي قلبين دغي فدو غره ولي گلچي سينا ابا غدا برسرنا ولتجي هيرا سيرا ادامي بردو تولچي سوري سماهي سفيدي تريگلچي بر مري مرتي سامري غوسا وجين غرميسي خرفي سامي سينسي ولتجي سمان ددار راب قبسي سيجي شني بكشني هيرا دينجي سنيسي هودي صبر فين تراچي بردد مشني غوبلا ساجناچي جبنا لافيناني توي تلاچي قلما ابا غدا تيسمو ولتجي بر غدان چايدا خهيرا ددچي علابا اورمو ربمان نو فيدي بر علابا فاجي هوغنا ميسنسا ولدي شنچي خونيا في اردا هيري دواچي جلا غبان نو غبا ساغماچي اوسو ابان جيرو مالي مي بيتاچي
Ittaanse Injiinar Taakkala Uumaa itti aanaa kantiibii bulchiinsa magaalaa ይገኛል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ ሸገር ወለካ ጅራ በገነጋኑን ዱፍተን አከኑን ጃን አቹማኒስ ሞ ኸይሱማ ከበጃ አከኑ አፌረን ከበጃኒን አፌራ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ከራወል ተጂቲን አፌራ utubaa aartii Oromoo gaachana aartii Oromoo hundeessitoota baandii arfan qalloo ijoollee Oromoo qaxalee magaalaa keenya magaalaa keessan magaalaa Finfinneetti baga nagaan dhuftan ennaa isiniin jedhu kabajaa fi ulfina guddaadhaani baga nagaan gara biyya abbaa keessaniitti galtanii kabajamtoota abbootii gadaa kabajamtoota hooggantoota mootummaa kabajamtoota mangundoota kabajamtoota ijoollee Oromoo magaalaa Finfinneetti irra wal agarre afaan Oromootiin weellisuu nafee afaan Oromootiin sirbuu nafee yeroo qaanii ture afaan Oromoo dubbachuun baha Oromiyaa irraa ijoolleen Oromoo walitti guuramanii baandii ijaaruu qofaadhaan otoo hin dhaabamin dukkana keessa ofii isaanii dhaabbatanii ifa akka argarru warra nu taasisan warra hundeessitoota baandii kanaa ulfinaaf kabaja guddaan qaba. Baandii arfan qalloo fi achi keessatti warri baandii kana hundeessan qabsaa'onni Oromoo qaanqee qabsoo Oromoo artistoota yeroo ammaa jiranii fi aarsaa adda addaatiin nu bukkee dhabaman hunda isaaniitiif fakkeenya warri taatan kan akka Alii Birraa fi jaalleewwan isaanii biyya jaalalaa Harargeedhaa madditanii magaalaa keessan magaalaa Finfinneetti har'ammoo ennaa wal agarru kabajni nuti akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti isinii qabnu ulfinni nuti isinii qabnu guddaadha. Mootummaan isin ijaarrattan mootummaan keessan ilmi keessan kan mootummaa kana hoogganu Dr. Abiy Ahimad fi jaalleen isaanii haaromsi keenya akka gadi fagaatu ijoolleen Oromoo akka walitti dhufanii rakkina xixiqqaadhaan otoo waliin sakaalin rakkina walakkaa keenya jiru akkuma weellisaan jedhe haati keenya tokko too taatee jirtu walla ga'uu dadhabnee walla geeffachuu dadhabnee adda adda baanee waggaa dheeraadhaaf walawwinee wal yaannee biyya ambaa keessa warri turtanis artistoonni baandii kana keessa jirtan hundi keessanuu baga nagaan gara biyya keessanitti galtan. Haaromsi qabsoo ijoollee Oromootiin haarsaan baay'een itti kafalame inni kaan hidhame inni kaan dararame inni kaan biyyaa ba'ee inni kaan immoo asotoo jiru biyya abbaa koo hin gadhiisu haarsaan kaffala malee jedhee asitti warri qabsoo labsitan kan akka Caaluu Hundeessaa hundi keessanuu sin galateeffanna. Magaalli keenya magaalli keessan magaalaan Finfinnee magaalaa hundaa akka taatu aadaan Oromoo afaan Oromoo akka keessatti dagaagu ijoolleen Oromoo akkuma arfan qalloo yeroo hundumtuu akka hin danda'amne garuu immoo dukkana keessa dhaabatanii ibsaa nutti agarsiisan sana dhugaan afaan yoo qaban funyaaniin akka dubbachuu danda'u akkuma nutti agarsiisan
nutis ijoolleen keessan warri har'a imaanaa fudhannee magaala tajaajilaa jirru hunda keessan tajaajiluuf yeroo kamuu caalaa qophii ta'uu keenya sinitti himuun barbaada. Korsantii hundi keenya itti bashannannu, itti wallaggeeffannu, itti ergaa gaarii dabarsinu qofa otoo hin ta'in harka wal qabanne garaagarummaa amma dhiphisaa jirru hunda isaa duuchine akka ijoollee haadha tokkootti, akka ijoollee abbaa tokkootti, akka abbaa biyyaatti fuulduratti akka deemnu adaraa isiniin jechaa turtiin keessan magaalaa Finfinnee kan milkaa'e akka isinii ta'uun hawwaa. Ulfaadhaa galatooma. Amma jaalatamtuu kabajamtuu itti aantuu aadde Xaayibaa isinii affeera. kabajamtoota hooggantoota olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamtoota hooggantoota olaanoo mootummaa federaalaa kabajamtoota abbootii gadaa abbootii amantaa fi jaarsolii biyyaa kabajamtoota artistoota afran qalloo fi hayyoota turtii yeroo dheeraa booda gara biyyaa galtan kabajamtoota qeerroowwanii fi qarreewwan Oromoo kabajamtoota keessummootaa fi hirmaattota sagantaa kanaa hundi keessan hunda dura qabsaa'ota artistoota keenya mirga uummata Oromootiif qabsaa'uu keessaniin dhiibamtanii biyya abbaa keessanii fi uummata qabsooftaniif biraa fagaattanii sagalee uummata keenyaa taatanii addunyaarra socho'uudhaan guyyaan bilisummaa kun akka dhufu qooda guddaa gumaachaa turtan hundi dadhabbiin keessan qabsoon keessanii milkaa'ee qabsoon uummata Oromoo boqonnaa injifannoo dhaqqabe kanatti gara biyyaa deebuu keessaniin baga gammaddan baga gammanne anaa galu isiniin jedha. Qabsaa'ota artistoota seenaa qabsoo uummata Oromoo fi seenaa guddina aartii Oromoo keessatti gahee bakka bu'anne qabdan Oromiyaa walaboomtee xurii gabrummaa dhiiga qeerroowwanii fi qarreewwaniitiin ofirraa dhiitte ifa bilisummaatiin midhaagde daandii haqaa fi demokraasii of dura tarkaanfachuu jalqabde keessatti yemmuu isin simannu gammachuu daangaa hin qabnetu nutti dhaga'ama. Carraa kanaan artistoota Oromoo hundaa fi uummata keenya maraan baga gammaddan baga gammanne isiniin jechaa gammachuu kanas misoomaa fi badhaadhinaan akka dabaallu shakkii homaatu akka hin qabne abdiin qabu olaanaadha. Sagantaan har'aa kun sagantaa aartiidhaan bohaaruu fi waliin gammadaa oollu bira darbee hiikaa guddaa sagantaa qabuudha. Sagantaan kun qabsaa'ota artistoota Oromoo hangafootaaf simannaa gootummaa kan itti taasisnu gumaacha olaanaa aartiin Oromoo injifannoo har'a arganne kanaaf laate kan itti leellifnu artistoota sagalee Oromoo ta'uudhaan gootummaan falmachuun boqonnaa qabsoo Oromoo keessatti saba isaaniitiif wareega qaalii kaffalan hunda kabajaan kan itti yaadannu akkasumas imala haaraa daandii milkaa'inaa irratti eegalame galmaan ga'uuf waadaa keenya kan itti haaromsinuudha. Akkuma hundi keenya yaadannu sadarkaa injifannoo har'a uummanni keenya kanarra ga'uudhaaf karaan irra deemame baay'ee dheeraa fi bu'aa bayii walxaxaa hedduu kan qabu ta'uu isaatiin wareega lubbuuf dhiigaa miidhama qaamaa xiinsammuu guddaan kan gaafate baqannaadhaan ardii addunyaa hundarratti akka callee citteetti kan nu faffacaaseedha. Harmeen Oromiyaan lubbuu ijoollee ishii baay'ee dhabdee jirti. Gootota tokkoon isaanii akka kumaatti lakkaa'aman
hedduu soorattee jirti. Adeemsa qabsoo dheeraa fi hadhaawaa kana keessatti ilmaan Oromoo akka cilee bishaan buuteetti dhabamanii fi irbaata waraabessaa ta'an hedduus manni haala akka'u. Kaabaa kibbaa bahaaf lixni akkasumas handhuurri Oromiyaa seenaa boonsaa dhiigaaf lafee gootota kanneeniitiin kan guutameedha. Har'a injifannoo itti wareegamnee arganne kana yemmuu leellifnu imala qabsoo dheeraa keessa dabarree fi wareegama qaalii kaffalle kabajaa olaanaan yaadanna ni tiifannas. Injifannoon wareegama qaalii qeeroof qarreewwan Oromootiin galmaa'e Oromiyaa bira darbee Itoophiyaa guutuu walaboomsee ardii Afrikaas abdii haaroo kan itti horee fi kunuunsinee kaayyoo wareegamtoota qabsaa'ota karaa haqaa irratti dabranii hunda galmaan ga'uuf miira addaa fi tokkummaa cimaan mootummaaf uummanni harka wal qabannee socho'uu fi nageenya keenyaaf waardiyaa taanee hojjechuu cimsinee itti fufna. Gama biraatiin uummanni Oromoo Harargee iftoominaan arjummaa fi jaalalaan beekamu seenaa qabsoo bara dheeraa uummata Oromoo keessatti iddoo olaanaa qabu. Uummanni Harargee bahaa afran qalloo ituuf hin baanni bara dheeraa dura weerara gabroonfataa dura dhaabbatanii ofirraa qolachuuf Awaash gamaa eegalee hanga Calanqoo gamanaatti diina dura dhaabbatee wareegama guddaa kaffaluudhaan seenaa boonsaa yoomiyyuu hin irraanfatamne uummata galmeessiseedha. Uummanni Harargee afran qalloo ituuf hin bannaa akkaataa uummata Oromoo naannoo biroo jiraatuun adda ta'een uummata jaarraa jalqaba 19ffaa keessatti weerara biyya Ijipt yookaan Masrii fi Turkii baha Oromiyaa to'achuuf banan ofirraa deebisuuf waggaa 10 guutuu lola cimaa keessa seenee gootummaa olaanaan injifateedha. Uummata bara weerara Minilikii gaagura kanniisaa hedduu qabatee dirree waraanaatti bahuudhaan weerartoota humna gabroonfataa injifachuudhaan seenaa waraana ardii Afrikaaf addunyaa guutuu keessatti tooftaa lolaa kanniisaan duuluutiin addatti beekamuudha. Dureen murti goototaa lola Calanqoo gootichi hiriyyaa hin qabne Bakar Waaree gaafa uummanni keenya waraanaan cabe caliin Calanqoo uumame baga dhumne osoo diinaaf harka hin kennin eenyummaa keenyaaf falmannee wareegamuun keenya dhaloota goota nu caalu uuma jechuudhaan dhiigni murti goototaa Calanqootti dhangala'ee galaana ta'ee xurii gabrummaa akka dhiquuf jiraatu raaguudhaan dhaamsi dabarse dhalootarraa dhalootatti dabree qaanqee sochii afran qalloo uume. Murti guutonni hirmaan arfan qalloo lola Calanqoo irratti guutummaan falmatan bilisummaaf kabajaa ofiitiif wareegamuu diinaaf taa gadi qabachuu mannaa du'anii kabajaan awwaalamuudhaan seenaa boonsaa dhalootaaf dhiisanii dabruun filatamaa akka ta'e dhalootaaf kan barsiisan waan ta'aniif kabajaa guddaa isaaniif qabnu yemmuu ibsinu nutis gootummaa isaanii kan dhaalle ta'u gammachuudhaan ibsina. Carraa kanaan gootota Oromiyaa bahaa baay'ee keessaa muraasa maqaa isaanii akka niyaamu yoo naaf eeyyamame kan akka Bakar Waaree, Galmoo Kormoosoo, Caammaa Nuur, Yaayyaa Alisree, Mucee Ahmed Mucee, Ittisaa Roobaa, Sheek Bakrii Saphaaloo, Jaarraa Abbaa Gadaa, Elemoo Qilxuu, Sheek Muhammad Rashaad Abdullee, Ahmed Taqii, Ayyuub Abubakar Muusaa, Mul'is Abbaa
kanneen maqaa isaanii hin yaamin hedduun seenaa boonsaa hojjetanii yeroo hunda kabajaa olaanaan isaan yaadanna. Kabajamtoota hirmaattota sagantaa konsertii afran qalloo ummanni Oromoo bahaa qabsoo falmii diddaa gabrummaa uummata Oromoo keessatti gaggeeffamaa ture gara sadarkaa olaanaa akka ce'u bifa gurmaa'aa akka qabaatuu fi akka cimu gochuu keessatti ummata shoora adda durummaa taphateera. Gama kanaan qaanqeen qabsoo Oromoo sochii afran qallootiin qabsiifame qoonni gumaacha baay'ee olaanaadha. Ijoolleen afran qalloo eenyummaaf kabajaa uummata Oromootiif quuqaman sochii qabsoo bifa aadaa dagaagsuu fi afaan Oromoo guddisuutiin gaggeeffamu jalqabanii baandilee hedduu dhawaataan hundeessuudhaan aartiin fayyadamanii Oromummaa mul'isuu fi sabboonummaa Oromoo dagaagsuuf adda duree ta'uudhaan seenaan hojjetanii fi bu'aan buusan dhaloonni Oromoo hundi yeroo maraa kan ittiin boonuudha. Afran qalloo waaroo gabrummaatiin haguuggamtee dukkanooftee salphattee turte. Ijoolleen aartii uummata Oromoo mataa ol qabachiisanii fi abdii haaraa itti uuman kan itti hojjetaman qofa osoo hin taane uummata Oromoo walitti fidee qabsoo dhawaataan guddachaa dhufeef shoora guddaa kan gumaache aartistoonni qabsaa'onni gurguddoon kan keessatti uumamanii fi hojiileen aartii yeroo hunda jaalatamoo ta'an kan itti hojjetaman waan ta'eef bu'aa isaaniitiinis qofa osoo hin taane fakkeenyummaa isaaniitiinis iddoo guddaa kan qabanidha. Sochiin kun bu'uura aartii ammayyaa uummata Oromoo ta'uudhaan uummanni Oromoo bahaa burqaa aartistootaa kan taasise qofa osoo hin taane Oromiyaa keessatti aadaaf aartii Oromoo dagaagsuuf karra guddaa kan yoomuu cufamuu hin dandeenye kan saaqedha. Akka waliigalaatti sochiin ijoolleen afran qalloo magaalaa Dirree Dhawaa magaalaa jaalalaa fi handhuura sabboonummaa Oromoo ta'uudhaan beekamtu keessatti jalqaban Oromiyaan bahaa jiddu gala qabsoo gurmaa'aan uummata Oromoo keessatti dhalatee fi guddate akka ta'uuf madda artistootaa ta'ee Oromiyaa guutuuf fakkeenya akka ta'u gochuu keessatti shoora addaa kan gumaache ta'uu isaaniitiin yeroo hundaa haala addaatiin ilaallamu dinqisiifannaa guddaan yaadatamus. Aartistoonni buleeyyii fi dargaggoonni muraasa yoo yaame kan akka Dooktara Kabajaa Alii Birraa, Qoobanaa, Ali Shabboo, Abubakar Muusaa, Ismaa'il Muhammad, Shantam Shubbisaa, Sheikh Mahamud Bokee, Abdullahi Ahmed Boru, Muhammad Yusuf, Hamido, Yunus Abdullahi, Yusuf, Ismail Musa, Hallo Dawe, Mahadi Japon, Amar Yusuf, Afandi Siyo, Falmata Roro, Asim Muhammad, Mahadi Sheikha, Ibrahim Hajali, Abdi Koppe, Adam Musa, Adam Harun, Kadir Said, Dr. Kabaja Muhammad Koppe, Almas Tafarra, Amal Abate, Hadis Abdullahi, Kadir Martu, Abdi Habib, Muhammad Tawil, Abdo Tabite, Abdi Yusuf, Elemo Ali, Ziad Yonis, Nuria Yusuf, Abdul Salam Haji, Ate Aniya, Lencho Abdu Shukuri fi artistoonni hedduun Oromiyaan bahaa guutuu Oromiyaatiif gumaache sochii afran qallootiif bu'uura kan ta'anii fi miira artistummaa afran qallootiin dhalatanii kan guddatan ta'uu isaanii yommuu ilaallu seenaan afran qalloo baay'ee miidhagaa fi
bu'a qabeessummaa isaatiin olaanaa akka ta'e sirriitti hubanna. Kanaafuu har'a konsertii kanarratti artistootaa fi qabsaa'ota afran qalloo kanneen yeroo dheeraa booda gara biyyaatti galan wajjin taanee sochiin afran qalloo yommuu kaaf artistoota keenya ifa aartii ta'anii nu boonsaniif kabajaa qabnu irra deebi'een ibsa. Carraa kanaan artistootaa fi maanguddoo qabsoo afran qalloo keessatti hojii boonsaa hojjechuu isaaniitiin diinota Oromootiin wareegaman kanneen akka Abubakar Muusaatiifis kabajaa fi jaalala qabnu ibsuun barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa artistoonni buleeyyiin ofii baqanii ifa sabboonummaa nuuf qabsiisan jireenya isaanii hafe Oromiyaa walaba keessa gammachuun akka jiraatanii fi bu'aa qabsoo isaanii akka dhandhaman bilisummaa dhufe kana lafa qabsiisuufis gahee isaaniitiif akka gumaachan waamicha olaanaa dabarsa. Carraa kanaan artistoonni Oromoo hundi ogummaa keessanitti fayyadamtanii imalli jijjiiramaa qabsoo fi wareegama uummata keenyaatiin jalqabame karaa sirrii qabatee daran cimaa akka deemuu fi galma barbaadame irra akka ga'u gochuuf adda durummaan hojjechuu akka itti fuftan isin yaadachiisa. Mootummaan naannoo Oromiyaa aadaa fi aartii Oromoo dagaagsuuf artistoota waliin ta'ee kan yeroo kamiyyuu caalaa ciminaan akka hojjetu irra deebi'een isin ibsa. Konsertii bohaarii gaarii akka isiniif ta'uun hawwaa. Galatooma ulfaadhaa. Sagantaa gaarii isiniif haa ta'u. keessummoota keenya hedduu galatoeffannaa. Kabajni kabaja caalu saba ofii kabajuudha. Afran qalloo kabajuun wal kabajuun Oromummaa ceesisuudha. Sagantaan kun akka milkaa'u bahaa lixaa kaabaa kibbaa Oromoon marti tumsa bal'aa taasisanii jiru. Keessattuu mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaan naannoo Hararii, godinaaleen Harargee bahaa, Harargee lixaa, Dirree Dawaa afran qalloo simachuun gaaddisa Oromummaa fi tokkummaaf jaalalaa simachuu jechuudhaan as nu gidduuttis argaman. Dr. Alamuu Simee itti gaafatamaa waajjira giddugaleessa ODP, akkanumas pirezidaantii naannoo Harariitii fi hooggantoonni olaanoo mootummaa federaalaa fi naannoodha nu gidduutti argamanii isaaniifis galata. Ammatti aansee keessummoota dhufan kana akka biyya isaaniitiif ija nuuraatiin wal agarru kan taasisan gootonni kun nu gidduutti argamanii nus waliin gammachuu akka qooddan ga'ee olaanaa gumaachuudhaanis asittis isaan bakka bu'uudhaan ergaa gabaabduu akka nu dabarsan obbo Abdallee Ibraahimiin gara waltajjiitti afeeraa naasimadha. Ilmaan afran qalloo jirtu. Ilmaan hiituu jirtu. Ilmaan hubbannaa jirtu. Ilmaan Maccaatuu Lamaa jirtu. Ilmaan Shanangibee jirtu. Ilmaan Walloo jirtu. Ilmaan Gujii fi Booranaa jirtu. Galatooma. Baga irraa guyyaa irraatiin wal nu gahee ani Abdallah Ibraahim Naanjanii magaalaa Melbourne Australia irraa.
kabajamoo jalatamoo abbootii gadaatii fi abbootii amantaa akkasumas qeeroo biyyaatii fi abbootii qeerootiin baga guyyaa har'aatiin waliin dhugeen isinin jaa. Haasawa dheeraa godhuuf hin deemu haasoma gabaabaan godhaa. Haasoniin har'aan tana godhu obboleeyyan keenya hawaanni kun akka tahu magaalaa Finfinnee keessatti ji'a lamaa ol as ta'anii akka waliin nu fidan kan goosisan keessarraa har'aan tana galata galchuufiin barbaada. Eega dhufnee torbaan takka booda anileen hojii kanatti ida'amee akka hojii kun taasifamtu kagoote obboleessa kiyya magaalaa Hararraa ji'a lama guutuu asi galee maqaan isaa Idris Ahmad Jan akki waan kun qindaa'u koree isaatti hojii asi galee hedduu galataan galchuu barbaadaaf. Itti aansuudhaanis obboleettii tiyya Fariyaa Aliyyee waan kun akka mijaa'u kan goote takkitti akka kumaa Aadama Haruun sirba tapha baaseef isillee hedduu galatoomiin jechuu barbaadaan. Magaalaa Finfinnee keessarraayis warri akki waan kun qindaa'u kan irratti dalagaa ture obboleettii tiyya Firdoosaa Daawidii fi Walid Callooti. Akkasumaan obboleeyyan kiyya kan biyya alaa jiran kan South Africa jiranii fi Saudi Arabia jiran kan Egypt jiranii fi Amerikaa jirtan hundinuu qooda kana keessarraa gahee guddaa akka qabdan namni hundi ni beeka. Isinii ala ani waa takka godhuu hin danda'u ture. Warri gama boodaatiis akka gaariitti na gargaaraa ture. Ijoollee obboleeyyan kee South Africa jirtu keessaafuu ijoollee Saudi Arabia jirtu hundinuu hedduu galatoomaan isiniin jaa. Yeroo qabsoon bilisummaa Oromoodhaa qeerroon biyya keessarraa waan ni godhaa turte kan gargaaraa ture keessaafuu ijoollee Saudi Arabiyaa hedduu galatoomaan isiniin jaa. Kanaafuu gaa sagantaa ani hanganumarratti hin dhaamaa galatoomaa. Abdallee hedduu galateeffannaa amma waan gabaabduu nama jaalatamaa tokkoon isinii afeera. Kun raadiyoo Harari. Asoosama miila bakar waare. Gaazexeessaa Jaafar Alii waan achi booda walleedhatti dabarraa Jaafar kara waltajjiitti nafe. Qeerroo Oromoo, manguddoo Oromoo, qondaalota mootummaa, abbootii gadaa hundi keessanuu nu simachuudhaaf bifa kanaan galma guddaa kana guuttanii akkanatti nu bareechuu keessaniif jechaatu nu hanqataa kabajaadhaan isiniif qabu. Hundumaafuu warri qeerroodhaa akka ilmaan kiyyaatti, warri daaddaatiyyaa akka obboleeyyan kiyyaatti, warri narra guddaatis akka abbaadhaa fi haawwanitti baga nagayaan rabbiin biyya teenyatti walitti nu deebiseen isiniin jechuu barbaada. Baandiin afran qalloo waggaa 57 duratti dirree dhawaa keessatti waggaa dhaabbattu akkanumatti lafaa kaateetii miti. Seenaa lafa san jiruutu akka isaan gama kana dhufan godhe. Maaltu bakka san jira? Lafee calii calanqootu jira. Seenaa bakar waareetu jira. Seenaan murti guutoo guyyaan lakkaawwateeti afran qalloo dhale. Afran qalloonis dhaamsa barbaachisu karaa sagaleedhaatiin, karaa weedduudhaatiin, karaa diraamaadhaatiin ummata keessa facaasaniiti qeerroo ganamaa dhalan. Qeerroon ganamaa tan jaarraa abbaa gadaatii fi Elemoo Qilxuutiin hoogganamtu rimaya siyaasaa Oromoo ta'uudhaan adda bilisummaa Oromootis dabalatee jaarmoonni siyaasaa kan adda addaa san ka'umsa godhan
godhatanii akka burqan haqa nam tokkolleen haaluu danda'u miti. Qeeroon ganamaa sun ammoo yeroo lakkaawwattee isin qeeroo ammaa tana deeyse jechuudha. Akkaataa kanaan jaarraa abbaa gadaafaan ilmaan murti guutoo jechuunis bakar waareefaa nuti ammoo ilmaan jaarraa abbaa gadaa isin qeeroonis ilmaan keenya. Wanni adda nu godhu immoo nuti hoggaa abbaarraa ilmatti seenaa walirraa dhaalaadhaatiin dhufnu gabrummaa keessa tarkaanfachuu keenyaa fi isin ammoo qabsoo abbootiin keenya jalqabdee nuti itti baqanne san xumuraan geessanii aduu bilisummaadhaa tan nuu baaftanii asitti akka walitti qabamnu waan nu gootaniif humna maal nama ganni isiniin ja'a. Akkumaan amma dura miidiyaa adda addaa irratti jeetti nuti baandii afran qalloo bakka buunee gara biyyaatti hoggaa dachaanu akkuma baqaaf kaduraa taanetti galaaf ammoo kaduraan taane xiqqoo yeroo fudhanneet itti yaanne maaliif jijjiirama hedduu waan garreef ammaan dura jijjiirama gaafa mootichi bu'ee dargiin dhufuun ilaalle abdii amma tokko qabaachaati turre osoo olteen buliin fashalte. Jijjiirama 91 jechuunis 83 ni garre abdiin xiqqoon takka dhuftullee osoo olteen buliin gara mootee qorkummaadhaa jijjiiramte. Ammas jijjiiramaatu dhufe. Jijjiirama kanammoo gadi fageenyaan laalleeti akkaataan inni itti dhufees adeemsi inni itti jirus nu amansiise. Akkitti nu amansiise kan qawweedhaan dhufe waan hin ta'iniifi kan dhaabni siyaasaa nuu fide waan hin ta'iniif kan uummanni keenya joolleen teenya harka qaxxaamurtee dhiigasii dhangalaaftee sossoo'insa ummataatiin nuu dhufe waan ta'eef abdachiisaa jijjiirama keenyaa jenneeti itti amanne inumaa'uu gareen Now it's here.